Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuritti afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. الحمد لله الذي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. ويقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات الأخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ulamaa'ii darajaa isaanii ol qabe, umrii ulamaa'ota kennaa kallattii hundaan jiran Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Gabroottan kiyya keessaa kan na sodaatan jarroottan beekumsa qaban sanidha, jarroottan ilmii qaban sanidha. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جتشو الربين إسان فارسي ربين سبحانه وتعالى آية قرآن بك هدو كيستي إسان أولكبو أن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إسان كيسا وروتن بكم سقبنسن ربين درجة إساني أولكب جده ربين درجة علموتك إنا أولنوها قبو. إنما يخشى الله وروتن ربي صداتا من عباده العلماء. وروتن علماء دجتشون ربين سبحانه وتعالى علموتك إنا أولكب. ربين سبحانه وتعالى علماء درجة إساني أولكب. نموتن بيكني في بيكني أكمل تول كتاتا وروتن بيكن سن وروتن نسوني أجر ربين سبحانه وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. رسول عليه الصلاة والسلام علماء نالتوتا نبيوتا تجدن علماء تتينا ربين أمري إساني نفاد الرسو ور علماء إسا كالتي بيكي سبيا التي جرين يساني قوتو أمري إساني قوتو ديني كدمو رتببان ربين أمري إساني نفاد الرسو ربين بكسان جراني تنوهاتي كسو بيلف ديبو ميك أدندهاني rakkoo bu'aa bayii meeqa keessa darbanii ummata isaanii kaddamuudhaaf oliigat deemaa jiru. Rabbiin ulamaa'ota keenya kan biyya keenya keessatti waggoottan dheeraa zamana kanallee zamana durallee warroottan diinal islaam baratanii barsiisuudhaan armaan nuu gahan kan lubbuun jiran Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu, kan gama fuula Rabbitti deeman Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif haa araaramu. Qubtaanis ollaa rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam haa taasisu. dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa, dhiqaa guddaan nagaa, ardaan keessan nagaya, ka'een teessan nagaa, oolma bultiin teessan nagaya. Yooyyaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 88ffaa isiniif tamsaatudha. Nageenyiif kabajni keenya kan onneerraa maddite iddoo isin jirtan bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Kan biyya keessa biyya alatti argamtan, kan baadiyyaaf magaalatti argamtan, kan sagantaa raadiyoo daandii haqaa toora waatsaappii gubbaan nu hordofaa jirtan, kan immoo ziinoo reediyoodhaan bilbilaan bilbiltanii nu dhageeffataa jirtan, akkasumas toora feesbuukii keenya gubbaan kan hordoftan, kan yuutuubii gubbaadhaan hordofaa jirtan, obboleewwan keenya biyya keessatti immoo bulutuuziidhaan waliif sheer gootanii nu hordofaa jirtan. Diqqaaf guddaan hundumtu keessanuu nageenyi keenya kan onnee keenyaarraa buqqaati bakka san jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Fayyaa keessanuuf tahaa
kun sagantaa keenya August 27 2015 hagayya 26 2015 zulqiidaa 12 guyyaa kamisaa isiniif tamsaatudha. علماء ندوه بيتهن أدهموه بالفرام فقين خيس دبر كل هلا ججبين قريو دقين يسعران سامين مبهجسا kabajamtoota furdiftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jira. sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii odeeffannoo gaggabaaboo akkasumas qophiiwwan torbaanitti ala tokko saniif dhiyaatan qophii galmee seenaaf qophii imala ilmii qabannee dhiyaannee jira. qophii galmee seenaa keenya guyyaa har'aa keessatti ansaarota irraa kataate gootitti kan akkaan bilchinni sammuu ishii jabaa seenaa Ummu Salamaa yookaan Rumeeysa binti Milhaan wajjin ilaaluudhaaf teenya. qophii sagantaa imala ilmii keenyaa guyyaa har'aa keessatti turtii Dr. Abdul Jalil Hassan Al-Aruusi wajjin taasifne qabna. Dr. Abdul Jalil Hassan Al-Aruusi adeemsa imala ilmii isaanii ijoollummaa irraa kaasee hamma sadarkaa baadiyyaa irraa kaasee hamma sadarkaa doktorummaa yuunivarsiitii Ummul Quraa irraa argatan nuuf seenessuuf ta'u. bu'aaf bayin keessa dabarsan maal fakkaata ulamaa'onni keenya. Inshallah bu'aa bayin ulamaa keenya kana irraa barnoota argattanii barnoota argannee dhaloonni kun kan irraa fayyadamnu ta'a jennee abdii guddaa qabna. Dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abul Khayrin wajjin tura. hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin tura isiniin jecha gama qophii odeeffannoo gabaabduu qabannetti isin taakisiifna. turtiin keessan nu faana ta'u. odeeffannoowwan guyyaa har'aa keessaa musliimoonni galmee Kadir Muhammadiin himataman guyyaa har'aa mana murtii kan gaaroo dhiyaachuun isaanii beekame. guyyaa har'aa kamis hagayyaa 26 gaazexeessaa Daarsammaa Soorii dabalatee musliimoonni 20 kibxata darbee hagayya 11 mana murtii dhiyaatuun himannaan dharaa shororkeessummaa abbaa alangaan kan itti baname yoo ta'u guyyaa har'attis mana murtii dhiyaatuun himannaa isaan irratti banameef balaaleffannaa isaan barreeffamaan dhiyeessaniiru. manni murtii kan gaaros abbaan alangaa mootummaa balaaleffannaa himatamtoonni dhiyeeffataniif akka deebii isaa dhiyeeffatuuf bara dhufu fulbaana 4 beellameera. dhaddacha guyyaa har'aa moggaafametti gaazexeessaan Daarsammaa Sooris teessoo irraa ol ka'uun qorattoonni mana hidhaa Kalaawii dhaddacha kanarratti argamuu hin qaban. sababni isaan argamaniif kan nu sodaachisuuf taasifamee fi gaazexeessitoonni raadiyoo Faanaa fi kan biroos kanaan duras dhimma himannaa keenya waliin qabanneen gabaasa dhiyeessuun murtiin duratti olola nu irratti oofuun miidhaa nurraan geessisanii jiru. kanaafuu nurraa haa bahanii jechuun gootummaadhaan iyyannoo isaa mana murtichatti dhiyeeffateera. manni murtii kan gaaroo qaamota mootummaatiin hoogganamu oofamu qorattoonni mana hidhaa Kalaawii achuma keessa osoo jiranii hin jiran jechuun fi gaazexeessitoonni raadiyoo Faanaa argamuu ni danda'u. dhimmi keessan raadiyoowwan keessaniin gabaafamaa jira. isaanis gabaasuu ni danda'u jechuun qaamota mootummaa deeggarsa isaanii manni murtichaa agarsiisee jira. odeeffannoo gama biraatiin Sheekh Umar Walee biyyatti deebi'an oduu jettuudha. ustaaza keenya rabbiin baga nagayaadhaan biyya keessanii mana keessanii maatii keessaniidhaan nagayaadhaan walitti isin deebisee isiniin jenna. baga nagayaadhaan mana keessanitti deebitan jenna. imaama masjiida Awwaliyaa kan turan Sheekh Umar Walee yaalamuudhaaf gara Ameerikaatti kan deemanii turan yoo ta'u yaalamanii gara biyyatti kan deebi'an ta'uu beekameera. aalimni guddaan kun naannoo Oromiyaa godina Baaleetti kan dhalatanii fi yuunivarsiitii Madiinaaf iddoowwan adda addaatti waggaa 25 ilmi baratuun bara 1981 gara biyyatti deebi'anii masjiida Awwaliyaatti imaamummaan kan tajaajilaa turan yoo ta'u bara 2003 majlisni seeranaa Awwaliyaa yeroo to'annoo jala galfatetti abbaa wahabiyyoota jechuun kan ari'ee yoo ta'u balaaleffannaa barattoonni Awwaliyaa bara 2004 taasisaniif kan imaamummaatti deebifaman yoo ta'u barnoota arabiffaa kan kolleejitti barsiisaa turan irraa ari'amuudhaan barattoonni addaan harca'uun isaanii ni beekama. Sheekh Umar hanga har'aatti waggoota 27 imaamummaan kan tajaajilaa yoo ta'u masjidicha keessatti tafsiira quraanaaf barnoota biroos hawaasa naannichaadhaaf kennaa turaniiru. Sheekiif aalimni guddaan kun bara 2005 irraa jalqabee kan dhukkubsataniif Ameerikaatti deddeebi'uun kan wal'aanamaa turan yoo ta'u jumaa darbe yaalii isaanii xumuruun fayyanii kan biyyatti deebi'aniif
guyyaa kaleessa salaata zuurii kan salaachisan ta'uu beekuun danda'ameera. Hawaasa muslimaa du'aayin isaan bira dhaabbatanii galata isaanii masjiida awwaliyaatti argamanii ibsataniiru kan jedhu odeeffannoo gabaabduu kenna guyyaa har'aati. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaa keenya wajjin turtii gaarii. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaa guyyaa kamisaa akkaan yaaddanii qalbii tokkodhaan kan eegaa jirtan tahuu ni beekna. Yaadonni keessan gama toora WhatsApp Facebook gubbaadhaan qophii imala ilmiif qophii galmee seenaa akkaan akka jaalattan akkaan akka eeggattan kan nu himaa turtan tahuu keessan ni beekna. Barakallahu fiikum. Yaadni keessan hedduu nu deeggara, yaadni keessan hedduu nu jajjabeessa. Sagantaa keenya galmee seenaa guyyaa har'aa keessattis seenaa Rumeysaa binti Milhaan Ummu Salama seenaa ishii isiniif seenessuu deemna. Haadha goota taate kan obsaadhaan kutannoodhaan murannoodhaan karaa Rabbii irratti qabsaa'uudhaaf gootittii Ummu Salama seenaan ishee maal fakkaata? Islaamummaatti akkamiin dhufte? Islaamummaa ishee akkam ifa baafte? Maalidhaaf seenaa Rumeysaa binti Milhaan yookaan Ummu Salamaa guyyaa har'aa isiniif dhiyeessuudhaaf kakaan turtiin keessan haa ta'u. Galmee seenaa. Sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamawaa keessaa iddoo gurguddoo qabanii fi akkasumas beektota seenaa islaamawaa keessatti qooda gurguddoo qaban kan seenaa gurguddoo dalagan kan keessatti ilaalludha. Galmee seenaa. Rumeysaa binti Milhaan. Namni hanga dubartii tanaa maharii qaalaa jaarsatti qabate hin jiru. Maharii qaalii baraabaran guddataa deemu ture. Namni gaafatames isii fuudhuu hedduu barbaadaa waan tureef kafaluuf dirqame. Haala duraan keessa ture keessa bahuun dirqama itti taate. Waan gaafatamee kennuufis murteesse. Isiinis nama maharii qaalii fudhate jedhamuun beekamti. Isiin tun warra ansaaraa kan Madiinaa irraayi. Rumeysaa binti Milhaan jedhamuun beekamti. Osoo amanta islaamummaa hin qabatiniin durayyuu Rumeysaan amala gaarii bilchinna sammuutiin beekamti. Rumeysaan hawaasa keessatti maqaalee garaa hedduun beekamti. Kanneen keessaa ijoon Gumeysaa, Rumeysaa, Sahalaa fi Ummu Sulaym yoo tahan maqaan dhaloota isii Sahalaadha. Garuu hedduun namaa maqaa kanaan osoo hin taane maqaa Ummu Sulaym jedhuun isii beeka. Ummu Sulaym jalqabaarratti nama Maalik ibn Nadr jedhamutti heerumte. Isa wajjiinis ilma tokko kan argatan yoo ta'u innis sahaabota rasuula keessaa umrii dheeraa jiraatee ilmaan hedduu horee qabeenyanis badhaadhee dachi tanaarraa godaane. Maqaan isaa Anas ibn Maalik jedhama. Islaamummaan Makkaa keessatti dararaan itti hammaannan gara magaalaa Yasrib deemuun dirqamatti taate. Garuu dursee namni haala mijeessu achi dhaquu qaba. Kanaaf ammoo Mus'ab ibn Umayr ambaasaadara tahee filame. Mus'abis hawaasa Yasrib islaamummaa barsiisuu jalqabe. Namoota barumsa isaa hordofe keessaa Ummu Sulaym isiidha. Barumsa gaafa kan argatteenis booji'amtee islaamummaatti seenuuf murteessite. Kana booda namoonni gurguddaan 12 gara iddoo Aqabaa jedhamu deemuudhaan Nabii Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam amanamoota ta'uudhaaf waadaa seenan. Islaamummaan haala kanaan magaalaa Yasrib seenuu dandeette. Ummu Sulaym islaamummaa fudhachuuf durumaa murteessite. Murtee isii kan abbaan warra isii quba hin qabu ture. Karaa deemee ture. Wayitaa gara mana ofii deebi'u jijjiirama wahii mana isaa keessatti arge. Akkaataa uffannaa fi qulqullina Ummu Sulaymitiin dinqisiifameet
gara dubrummaatti deebite moo jedhee gaafate. Sulaym dubbii dheeressuu hin barbaanne lakkii ani namicha kanatti amanee jira jetteen. Murtee Sulaym kanaan Maalik hin gammanne murtee isii kanatti hedduu gadde. Sulaym ilma isaa Anasiin waytaa isiin ashhadu allaa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah jedhuu barsiiftuu daran gubate. Ilma kiyyana jalaan balleessin jedheen dallansu hamaan. Isiin tasgabbooftee ani isa balleessaa hin jiru jette. Aariidhaan manaa bahee kana booda garuu gara mana ofii hin deebine. Akkuma manaa baheen namaa wal dhabee ajjeefame. Oduun kun isii gaddisiisus hedduu isii miidhuu hin dandeenye. Amma booda yeroo isii ilma isii guddisuu fi islaamummaa gargaaruu irratti dabarsuuf murteessite. Anas eeyyamutti malee gaa'ela nama biraa wajjin hin murteessu jettee ofumaa waadaa seente. Duutii Malik hawaasa Yasrib keessatti haasawamuu jalqabe. Amalaaf beekumsa qabduun ammoo Sulaym hawaasa biratti jaalatamummaa hedduu qabdi. Namnis isii tanaan wajjin bultii ijaarrachuuf yaaduu eegale. Namni Zayd ibn Sahal yookaan ammoo Abu Talhaa jedhamuun beekamu hunda dursee gaafii dhiheesse. Zayd qabeenya hedduu waan qabuuf gaa'ela kana rakkoo malee hundeessa jedhee abdate. Sulaym wajjis gosa takka waan ta'aniif gaafii isa kana haala salphaan akka deebistuuf yaadee ture. Abu Talhaan gara mana Sulaym imale. Osoo mana isii hin gahin amantii islaamummaa fudhachuu isii dhagahe. Abu Talhaan kun rakkoo hin qabu. Isiin islaama taatee anis akkuma jiru kanatti waliin jiraan jedhee yaade. Amma mana isii gahee jira. Eeyyamsiifatee seene. Anas illee isaa wajjin jirayyuu. Dhimma dhufeef ibsee waahila jiruu isaa akka taatu gaafate. Nama akka keetii sitti hin heerumu jedhuun nama dhibaa. Tahullee islaamummaa fudhattu malee si wajjin bultii hin ijaaru jetteen. Abu Talhaan ni mufate. Tarii namni biraa isa dura dhufee gaafatu hin oolu jedhee yaade. Kanaaf akkuma tahetti nama san caaluuf mala baasutti kahee. Anatti heerumu irraa maaltu si dhorkee? Warqiif naasa san barbaaddetii jedhee gaafate. Warqiif naasa jettee itti kofalte. Abu Talhaanis deebisee jedheen. Rabbii kiyyat kakadhee Abu Talhaa islaamummaa ni fudhatta taanan gaafii kee fudhachuuf heeyyamtuudha. Warqiif naasa kee hin barbaadu. Islaamummaa ati fudhatu ani akka meheratti sirraa qeebala jetteen. Abu Talhaan amma dubbii isaa haalan hubate. Sanama harka ofiitiin bocee hojjatee mana kaawwatee gabbaruu yaadan xiinxaaluu jalqabe. Sanama akka gooftatti gabbaruu kanaaf jaalala guddaa qaba. Sulaym ijjannoo ofii kanatti akkaan boonte. Osomaa Abu Talhaan yaadan gulufaa jiruu Sulaym gaafii adda addaa dhiheessiteef. Abu Talhaa sanamni ati gabbartuu lafaa akka biqilee ni beektamii jetteen. Innis eeyyennin beeka jedhee deebiseef. Qaama mukaa lafaa biqilee kana gama tokkoon akka qoraanitti fayyadamtan, gama tokkoon immoo gooftadha jettanii gabbartan. Mee rabbumaa jedhii waan kana yoo raawwattan dhugumaa qalbiin keessan fayyaa qabaa? Xiqquma isii hin qaanfattanii jettee gaafiidhaan joonjessuu itti fufte. Amantii doofummaa irratti bu'uurawee kana dhiiftee islaamummaa ni fudhatta taanan anis abbaa warraa koo si godhadha. Sirraa islaamummaa malee sadaqaa biraa hin barbaadu jetteen. Abu Talhaan deebiseet hayyee waa'ee amantii islaamummaa eenyutu na barsiisaa jedhee gaafate. Anuu si barsiisa jetteen Sulaym. Akkamitti jedhe Abu Talhaan. Duraan dursee kalimaa shahaadaa islaamummaa ittiin seentu jetta. Isiinis rabbiin malee qaamni dhugaan gabbaramu
akkasumas Muhammad ergama isaa tahuu ragaa bahuudha jetteen. Abu Xalhaanis Sulaym irraa fagaatee dhimmichi erga gad fageenyaan xiinxaleen booda fuula ifaatiin deebi'e gorsa kee fudheet jira rabbiin malee qaamni biraa dhugaan gabbaramu hin jiru Muhammad immoo ergama isaati jedhee ragaa bahee. yeroo dheeraa osoo hin fudhatin Abu Xalhaa Sulaym gaa'ela raawwatan. Anas illeen qindoomina isaanii kanaan hedduu gammadee hawaasni muslimaatis namni haga Sulaym maharii jabaa fudhatee hin jiru jedhaa haasawuu jalqabe. Bultiin haarawaa ijaaramte tun tan gammachuun guutamte turte. Abu Xalhaanis humnaaf qabeenya qabu cufa tajaajila islaamummaatiif oolche. Waytaa yeroo lammataaf namoonni 73 ta'anii Nabi Muhammadiif sallallahu alayhi wasallam waadaa seenan isaan keessaa tokko Abu Xalhaa ture. Akka gabaasa tokkotti namoota kanneen keessaa 3 dubartii yoo ta'an isaanis Sulaym, Nusaybaa binti Ka'baaf Asmaa binti Amiir. Abu Xalhaan yeroo ofii hunda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wajjin dabarsuu jalqabe. Haasawa isaanii dhageeffataa onnee ofii jiifataa ture. Haga lubbuun jirus adda waraana hundaarratti hirmaatee jira. Yeroo dheeras soomanaan dabarsa. Magaalaa Yasrib cinaa ooyiruu kuduraa fi muduraa bal'aa qaba. Gaaf tokko ooyiruu tana keessaa dhaabbatee otoo salaataa jiruu simbirri ajaa'iba akka dhuftee fuuldura dabarte. Haala simbira tanatti dinqisiifamee osoma isii ilaaluu hamma raka'aa salaatee lakkoofsa isaa dagate. Haala kanaan Nabi Muhammaditti sallallahu alayhi wasallam himuudhaan amma booda ooyiruu salaata kiyya keessatti irraanfadhe kan Rabbiif jecha sadaqadhee jira jedhee hunda isaa arjoome. Maatiin kun islaamummaa irraa waan qusate hin qabu. Kanaaf jecha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maatii kanaaf jaalala addaa horatan. Yeroo baay'ee mana kana ni ziyaaru. Sulaym obboleettii biraa tan maqaan isii Haram jedhamu qabdi. Isiin tun haadha warra Ubaadaa ibnu Saamitiiti. Gaaf tokko Rasuulli sallallahu alayhi wasallam osoo karaa deemaa jiranii mana kanatti goruun haara baafatan. Achumaan hirni isaan fudhatee kute. Akkuma xiqqoo rafaniin kolfaa hirriiba dammaqan. Haramis wanta dhalatee akka isitti himamu Rasuula gaafatte. Isaanis ummata kiyya keessaa namoonni muraasni yaabala yaabbatanii jihaada gochuuf waytaa bahara cehan arge. Isaan doonii irra jiran kunniin mootota teessoo kabajaa irra taa'an fakkaatu jedhaniin. Haram jarjartee yaa ergamaa Rabbiin isaan keessa akkana jiraachisu du'aayinaaf godhaa jetteen. Ergamaan Rabbiitis deebisanii hin yaaddawin ati isaan keessaa isii tokko jedhanii gammachiisan. Booda irrattis duula gara biyyaa Qophiroos godhamee irratti hirmaattee achumatti shahiiddee awwaalamte. Sulaym goota ajaa'ibaat. Yeroo duula Uhuditti waraana keessa fiigaa namoota madaawaniif bishaan kennaa turte. Waytaa namni gara Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhufus sayfii qabattee dura dhaabbatti. Bultii Abu Xalhaa wajjin jaaraniin ilma tokko argatan. Ilmi isaanii kunis jalaa dhukkubsate. Abu Xalhaan immoo dhimma takkaaf karaa deemee ture. Osoo inni imalarraa hin deebi'in ilmi isaanii aakirame. Sulaym erga janaazaa dhiqxee kafanteen booda namoota isii bohaarsuu dhufaniin abbaa warraa kiyyatti anattu hima. Kanaafuu hundi keessan gara manaa deemaa jettee geggeessite. Sulaymis qaama ofiixxee uffata bareedaa uffattee abbaa warraa isii simatte. Abu Xalhaanis akkuma mana gahe mucaan sun akkam jira jedhee gaafate. Amma tasgabbii gaarii keessa jira jettee deebisteef.
innis nyaatee dhugee haadha warraa ofii wajji bulee. Waytaa ganama hirriiba ka'an Ummu Sulaym abbaa warraa ofiitiif gaafii dhiheessite. Namni tokko meeshaa tokko bifa amaanatiin yoo si biraa kaahate gaafa naa deebisiin jedhe ni deebistaafi moo ni dhorkatta jetteen. Abu Xalaanis deebisee kun akkamitti ta'a meeshaan abbumaaf deebi'uu qaba jedheen. Argitee Abu Xalaa mucaan keenyas amaanaa Rabbiin biraa nutti kennamee ture inni deebisee fudhatee jira jetteen. Ergasuu hanga an halkan akkasi wajjiin tahaa bolu san maaf natti hin himin jaariin manaa bahe. Gama ergamaa Rabbii deemee wanta isa mudate hunda isaanitti hime. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halkana kaleessaa san Rabbiin barakaa keessa isinii buusuu hin oolu jedhaniin. Kanatti aansun Ummu Sulaym daa'ima Abdullah jedhamu argatte. Abdullaanis guddatee bultii jaaratee ilmaan dhiiraa 9 argate. Saglanuu hafiza quraanaa tahan. Sahabonni kana argan yoo dubbatan rasuulli halkan sun kan barakaati jechuun isaanii gochaan argine jedhan. Ummu Sulaym hawaasa muslimaatiif fakkeenya gaarii turte. Akkasuma haadha fakkeenya guddaa namaa taatudha. Amantiin isii jabaadha. Waan diini islaamatiin wal qabate irratti ijjannoon isii cimaadha. Jiruu ofiitis tahee guddinni ilmoo ofii duniyaaf hin balleessine. Ummu Sulaym of qofa osoo hin taane Anasiin illee Nabi Muhammad akka kaaddamuuf kennitee turte. Nabi Muhammad illee Anasiif du'aa'ii 4 godhaniif. Inni illeen deebii isaa du'aa'ii 3 dachii tanarratti argatee jira. Tanaftallee akka argatu Rabbii irratti abdii guddaa qaba. Waytaa du'aa'ii godhaniif Rabbiin umrii si haa dheeressu, qabeenya si haa hiru, ilmaan si haa hiru, jannata si haa kennu jedhanii du'aa'ii kennaniif. Dachii tanarratti deebii du'aa'ii 3 duraan argee jira. Sahabota keessaa namni umrii dheeraa jiraatee gama akiraa deeme isa. Qabeenyas taanan baay'inarraa bakka kaahuu dhabe. Horteen sanyii isaa walumaa galatti 100 ol tahe. Tanaftee tajannataati. Isillee inshaallah nin argadhaa jedhaa ture. Ummu Sulaym imaana jabaa nama qabduudha. Gaafa duraa islaamummaa fudhattu sodaa namaa fi abbaa warraa ofiitiif jecha hin dhiisne. Dhugaa jiruu ifatti dubbatte. Waytaa abbaa warraa jalaa du'us jiruun natti hammaatte jettee hin yaaddofne. Cinqaaf rakkoon isii yeroo hunda rakkoo islaamummaa irra gahu qofaadha. Gaafa namni gaa'ilaaf isii gaafatus qabeenya osoo hin taane islaamummaa ulaagaa godhatte. Abu Xalahaan qabeenya qabuun boonee Ummu Sulaymin sossobuu yaadee ture. Garuu qalbii Ummu Sulaym warqii mo'achuun hin danda'amne. Kanaaf ture warqii dhiiftee islaamummaa kan maarii godhatteef. Obboleettiin isii Ummu Haramis nama islaamummaaf jecha lubbuu wareeguuf qophoo akka taate hubannee jirra. Maqaan jihaadaa dhahamnaan qaama jihaadaa san tahuuf murteessite. Yeroo hunda islaamummaaf qophii akka turan seenaa sahabota irraa haala salphaan hubachuu ni dandeenya. Seenaa Ummu Sulaym irraa waytaa gaddi tokko nutti dhagahamu haala mul'isuu qabnu irraa baranna. Abbaan warraa ishee imala dheeraa irraa waan dhufeef dadhabee jira. Kanaaf yeroo kanatti oduu gaddisiisaa itti himuu hin feene. Duutii ilma isii garaa isii iraasus abbaan warraa isii garuu akka cinqamu hin barbaanne. Kanaaf halkan dadhabbiisan gammachuun akka buluu hiree kenniteef. Ganamaanis haala salphaa taheen isaaf ibsite. Oduun dhagahe isa rifachiisus Abu Xalahaan fudhatuu dirqame. Hundi keennaa amaanaa dachaarraa jirruudha. Gaafa ka'iin dhufte hundi keenya bakka irraa dhufnetti deebina. Sabrii Ummu Sulaym qabdu san argachuu imaana jabaa nu barbaachisa. Nus akkuma isii ilma namaa waan taaneef horachuu ni dandeenya. Onnee teenna islaamummaaf bana haa goonu. Duniyaa dhiifnee diinii haa filannu. Yeroo san milkii kan argannu. Nuti ni sirroofna taanan
rabbiin illee waan hunda nuuf sirreessa islaamummaa amannee fudhanne tana ilkaanin ciniinnannee haa qabannu ijjannoo keenya haa sirreessinu ijjannoo jaba qabna taanan milkii duniyaa aakiraa ni badhaafamna ijjannoon diinota keenya biratti mul'isu jabaaf dhaabbataa tahuu qaba rabbi dalagaa ummu Suleym hunda irraa haa jaalatu nuufillee shamarraan jajja akka isii nu haa hiru shamarraan teennallee rabbiin imaanaaf jabinna ummu Suleymiif kenne nu haa kennuufi Allahu akbar sena gootowwan akkasii yeroo isiniif seenessinu sena haadhawwan akkasii yeroo isiniif seenessinu mee haawwan keenya obboleettonni keenya mee maal irraa barattan mee isinis sena kana keessatti of ilaalaa dubartoonni tokko yeroo ammaa kana nikaa hidhachuudhaaf maal qaba konkolaataa qaba mana fooqii meeqa qaba maali jennee wanni nu gaggarshinee ilaallu meeqaltamattu jira رميسة بنت ملحان أم سلمان قرو مهرة نمني قافت إمبين مهرة قالي قافت مهر رسين قافت إسلام مات سنت جنان صدق السن بربادو مهر السن بربادو كانوا مهرة قرد جت الله أكبر نمي دبين إسلام ما قلت فكس ور إسلام ما الرافهمي إسلام ما انجراتي إسلام ما بولي فكين حواس افتوك أكسي رب واتاسسو هاوتا كينا لي دبرتوت أكسي لي هاوتا دبرتوت أكسي ربنا وبايسو أبسي سان قبن مرنوني سان قبن الله أكبر ديني ربي كان تجاجلو له ورقي له فنجل بيفنك أبيني الدنيا فنجل بيفنك أبوليتين أم سلمة أم هرم وهي جهاد لقيت جنان يا رسول الله ورسن كيس أكتو دعينا قولي جد إن أرقدتك كتبرنو يسان قبن ها إلالو جرون إساني جرو إسلام ماتي وجراتا كرا إسلام مرات جراتني دول سني ألكا يوبران قبل أبو طلحة كرا ربيت إيجي بهم بودا كجيلي كبين نسا قوتو إسلام ما رفكن يرو إسا قوتو إسلام ما رفكن دول إسلام ما هندرت دولي أبصواتوري رميسة بنت ميلهان هذا أنس بن مالك كان وقوتن إيرا داف رسول عليه الصلاة والسلام تجاجلاتوري كرسول عليه الصلاة والسلام دعاي قولانيف دعاي أفر قولانيف أفران كيسا سدانون تاتيغا أكني هورو أكني عمري دير أرغت أكني كبين أرغت أكني أرغت إجول هورو سدانو أرغت أفرافا مربك جنة إسا بداسو إني سمو عبدي ربي الراقب نس عبدي ربي الراقبنا أكني جنة ربي سن أرغتو الله أكبر ورسينا كان الرا غرفة مرة ربنا وتعالى كبجم توتا فردوف توتا كنا كانت تانسودان قبين كنا قبي إملا علمي قبي إملا علمي كنا ويار راكيسات دكتور عبد الجليل حسن الروسي أجائب سينا إسان أديم سا بؤابي علمي تنفنانو إجول ما راجل كبي بيكيسا هم بيا علت مال فكات أكملت برنوت علمي كنا براتشود أفكتة مالتو إسان ككاس إن شاء الله علمني كنا دكتور عبد الجليل بيارتا ترتي إساني يرو إساني قالينو كنني نوجين تاسانيرو نس علموتا كنا بكسان جيراني تفناني علموتا كن حكاتا تين أرغتشو دندين هندام برباني تورا بالبلانا تاو تورا اسكايبنا تاو كراو هندانو علموتا كن زيارو را بودتين ديبنو علمون كنا قرو إجا كنتي علمون دين الإسلام أمة دربرا علموت دربرا فوراني أرمان نونغان علموت كنا دربان كانوا يتين دكابين كانير وقوتم ميكتم إنما الإسلام أكني أرغتي بيا كنا كيسا أبتو نفتاس ربي سبحانه وتعالى جزاي ثاني أكفلو ربين قبتم ثاني جنة كيسا هاتاسسو ربين أنا فوجدت ربين إساني ناجلو ولموت كنا لبون جرى رب أمرين واريرسو ترتين كيسان قبي إملا علمي كنا ويار داوجين هاته
نوجين ترى مسلمني هندي براتو فدي يا كاسنتاني جيرو نودي علمي بربدي مسلمي هني بارتو فردي يوكا تتاني جيرو نويدي علمي بربدي لما علمي خلاصنا رسي علمي بربادي بكما مرن كوفيني مال علمي ترباني تشال تكوشني سياسة طنو في مدن علماء اسم تجسنا لجيني في قارن علماء علمي برچوداس باني بوان يادان اسم داوتشفنا علمي بربدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا دغيفتوت سغنتا راديو داندي حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كون سغنتا قبي إملا علميت سغنتا كينيا قبي إملا علمي غيا هردا كيست علموت كرغدو بيتنا هورت قبض كيسا علما غداتا كوجي بو أبي علمي سان كيس دربن أديمسا فنان يوكان ولدت قبت علمي علم الإسلام جل قبر راكاسي أما صدرك أما جيران كنا كيس أكمين دقبوا كدندان بو أبيك ميك كيس أكدربت إسنيف سينس صوف ديواني ترتين كيسان نفاناتهم أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتني بيا جرتني بقى جراتن ورينا بقى جرانا نجا الحمد لله ربي قرنا جو سجنتا كينيا بيار دا كيستي قبي إملا علمي ما تدرجون علمون نبي كنا بوابه هدو كيس بربني حواس ثاني برسي سورة أكسمت ثاني برجود كراد إيرا كيس دربني ولموت كنا خنمو حواس ثاني جالتودن فولول برسي سلياته أمو سينا نساني مالك كفكات أكبر نوت الرأرجتن درجيين ونخان ألون نكون علم الإسلامي كم برجو كيست شور ريسا مالته وكبا سينا كيسان كان الرابر نوت قدار جت جنة أبدي كمنا سكنتا كي نقول كيستي هينو جتني سينا كيسان بوابي كيسان نو سينا سورة هينو جتشو كيساني فدو قالتو ما جزاكم الله خيرا جلكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطواتنا لكل خير وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من عباده الصالحين. الحمد لله ربي كان نقرأتهم فنا رغمتي وأن ربي كان نتهم فنو وأن لا كامل أكبومتي أكا ربي نو قرآنة ننجر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهما اسمتنا وهمة أكا نبين في جتة وأن إني نقول لا كنين دقبن كيستو علمنا ما والنساء ربي ساته وأن لا كامل أكبومت أك إسئت أومي وأن إسأومي أك نتجراتو قدنا إسا سبحان الله حقيقتي علمنا ما كان ربي همانهم بفنف بيكو والله لسنا عديسات وأن براك أومين أدان قريت دجيتنا الرتي وأن إني قاهتم إراقبوف وأن مراني سقبيسي ربين أكا قارت تسعون ما أكا نتدام أكا نتجرات أكا نتقول أكا نتبول أكا جروني سا أما ججيرمات من ديمت بيكم سيسادة بلا ديمو بيكين نتي مال جدن نمتكو قوتم مادان يو إسهمو بربادن إبنو لينش جدني إبنو لينش سوني إيقاف ربي سأومي الرانج جيرم بكون سنجر جيرون إن تجراتو أكن تجراتو وما تكون جيرم من قبل لكن علمنا ما إيه سير جيرون إساء إيه سيرت أديم سيساء أكامي بيكم سيساء أكامي جيرون إساء كوقا
شنتما بجهاتما بدراتي في كراها قبل أدنى فقوجرة لا إله إلا الله كان ربنا كان ما جرى ألم تروا أن الله سخركم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن أقرتني ربي أكتسني مجيس ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات ده تشيكو فهمت حتى سمار له هوا كان له ما في السماوات وما في الأرض وان سماوات اللي وان دتشي اللي قرتسني أكترافسي أكتسني مجيس سبحان الله علمنا ما كوني دراني أكمتي ديما بكتو كرة بكتو مالين ديماتور أرمو أكمي هوا كان الربراري بكا وقا قيام يكتفتن ساعة ميكان اتجاهي سنبرة تري انو اما بيكان ويترفنو لكي نافنو اللي وركي نرى ويتين بين ويتوجاجر الرفن قف أرى موتويو نمن أسجراته بي أوفيتهنا بي براتهنا ودو القبات إذن هون إلمنا ماتي ربي تيغرته أكم ربي نوجر إلا كوين دكبهم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة أفيتم كمرأتون كمرأة إسن كنة إسن بأسن ونجل أي والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي كان قالتهم فنا هاته مرء وان درا عن سنة ربي كان تكالتهم فنو مالين ربي مسلم توتا نقول ربي أكي سبين نقول ربي إسات أمن نقول ربي دين كان نقنا نيسي والله نما ميكا كم ينمني ربي وفين بين ربك كانت إسأومي إسام الجيسي كيسان بين ميكا كم إسأومو قفامت إسا قفامت إسافي وان دتشيتنا إر جروفي وان دتشيتنا جل جروفي وان سماي كيس جروفي وان مرك أومي أد إساته اتأمنوا أومو قفامت إنو قرتي كاسي أتشي غرغلتو هل كان يقول يا قرتي كاسي أتشي غرغلتو جاء في أدو كباسو إنو كان بينه wanni inni nu uumeef amali jechaa beeyne nyaannee dhuynee fuunee horree duu qofaafii miti laa akka kanaaf hin ta'in illee isumatti nu barsiise isaamu maaliin beeyna osoo inni of nu barsiisuu baate eenyu ani jechaa isatti nu barsiise guddinna isaa dandeettii isaa arjummaa isaa kennaa isaa لا إله إلا الله ما أنه هم بس ربي وهجم نوتي أكسبين ونقول إيه يوهك إسات كرابا نوتات وأن نتنو إيه مريكانا كرابا نوتات وأن نقبل السلين وهم نمني كراكنا نقبتنا أمو مالتو إيه قيت عليهم مرافوهم يبا كرالة شوي فقال تجر كنافو ربي كأن وان اتقالتهم في الندرة وان مرادرة ربي مسلم توتن وقول الحمد لله أكا ربي كأن بينه أكا وان أممنا في اللي بينه أكا وان أممنا في كان يور آباني مال أرغن نجيتش اللي بينه أكا وسنهن آباتنا موتو مال تنم إيقاتيتش اللي بينه بكا ربي قرتي بيكم سكنان وكنون وانت قامتي إيقا ربي كأن قالتهم فنه نجاه الرحمن النبي شكرنا لتهابه عليه الصلاة والسلام إسانين دو كان سان كيسا علمنا ما كبو ربنا قوله أمتا علمنا ما كان فون إسان نفاجين نجيرو صلاة في سلام يوم هركني قويا إسان رتهابه أمة إسلام رب جزاء إسان فاديبه صحابة إساني ور إساني تأماني إساني ورين جراته يعني إسلام ما تنالي نتي دبرسي حقا نقوت
نقولت قرتي قرنا رب دلقا إسان الله حاجالته نللي إسانتين هذا قبسيس إسيتنا جواب سيجت شو برباده الحمد لله رب العالمين سين سرت حمنا يجينوف جدا أستاذ نكين بارك الله فيكم مي مكان كيسن قوتونين لا إيست دلتن بري دلوتا كيسن يويادتن تهي بري دلوتا كيسن اللي لقي فتوتا كينف جا حاجل قبنو قبي ملاي المكينة تاسين نوم كان كيا عبد الجليل حسن نانجراني بكير ترى ده بالي مقالا غافراتي برا كما تقوفي دبسغالي في أفرتمي سديتك ميلاديت أكاسي ميلادي أكميلاديتي تقوف دبسغالي أفرتمي سديتي تلالتان كما تقوفي دبسغالي في أفرتمي سديت bakki san dhalattan naannoo Oromiyaa godina Baalee magaalaa Agarfa akkas maashaallah doktor barakallahu fiikum mee eegi dhalattanii umriin keessan barnoota gaheen booda haalli barnootatti itti seentan maal fakkaata yeroo zamana keessanii san barnoonni naannawa keessanitti zamana Haayile Sillaasee keessattidha barnoonni jiru maal fakkaata akka barnootatti akkam seentan yeroo ijoollummaa keessan maal fakkaata أما بيكانت كم بيكمين أنا في دكتور بشكور لي قرين إنساني العروسي جتشارا العروسي ولا جراميف كون اللي وان جراميف تجور يسيت هندي فقال شو بربان أرسي وجرامهم بارف ديدا وريت كباتر دراني كانت توري أدان نقوديت ور أمن ويسن بلتو أدان نقودي أرسي وتجرى مديدة أرت قوفا قولي بالي في ديدان أدان باس إسيسا أدان هنبان ون أمتتو كوچا بكبيراتين اللي أسهم ولد تجرو أكا سبات اللي أسهم نجرو أمانتيت اللي أسهم نجرو أكا أرسومات أكا جري نونجر أنساني ميتي نون أمتتو كوچا يتشاي فقال شوفان قال شونان العروسي أوفين الجن مانيف وانجري نتي درقان وانجري نتي ديمسان إذا كان بينا وان بيدت تمنو إسي تردي دتشوف أكنا جن هاقا جتشان إساني وانجرو نو أنجفتني إيق أدان نقودان أكجرا عروسي النبالي وابين ودنبرو السيين يوندم جنب الساقل قالوا كم مما كزمنا سنيت إسام مما كتني أمتك نقرقر قودنا لا إله إلا عروس النبالي هم تكا ولدكن كمان جتشا فكيساف أكنت أداسين كاقون أتي الملين جاتي ورنجدا السيين يوندم جنب الساقل قالوا akkana gootee addaan qooddee addaan ciccirtee akka isaa wal hin beekne amma ilmi zamana kana dhalatu haqiiqaa tan hin beeku dhugaa hin beeku nu ammootu waytuma sanirraa qabsoo tokkochummaa addaan baasoo didda'a waan biraallee dadhabnu isii tana irratti jiraanne isii irratti duune jechaafiin isii tana jenna haqiiqatti manni wanni daragay baayu kana keesan seenu garagaafit yoo ka deebinu taate awalan yoo akki namni akkuma haasawa keessatti jalqabatti jette yoo namni akki irraa bu'aa buufatee caahmale akka islaamummaatti namni ani nama akkanaati jedhee ofirraa dubbachuun gaarii miti laakiin yoo bu'aa ka qabaatu taate namni dhaga'u namni argu ummanni kuni waan sammara dabree bakka kana gaye nu ammoo waytiin keessa jirru sun wayta kanarraa wayyoodha akkamitti jabaatee bakka jarri gaansanii miti achi biraa wataruu gartee maaltu nu dhoogga jecha akka irraa bu'aa buufatan jechaaf malee silaa shari'aa islaamaatti namni tokko ani akkana jedhee ofirraa dubbachuun barbaachisaa miti ulamaa kennarraa
علماء إسلام الرا كبرن نمشوان درجو ربي في درجو السرجر دين وفيتي في درجو السرجر أمة أفيتي في درجو السرجر بي أفيتي في درجو السرجر وان درجو سن نها دغاني نها بيك نجتش في درجو نقب هاق علماء وردان ورد كتابا باي إيباسا إسيتان أني ربي يفتهو مالين بيكا جدني كتابا أو في أولاني ما هل اتقرتي يا ربنا قافتي أجت إنشنك أمور جدني سأعلم قدام شافعيات الإمام الماوردي كجدنين كتابا أو في أولاني ويتدوه جراتا نمو فيك أكان جالة وفي التوامني أبو أنا كتابا بايه قبا ربي وان كان أقول إمو جيتشا قرتي شكي وان في الرقاه بك أكانت أوالي ويتدوه فكو وسوندو اندرا يوهرك أكانت قبر لي وان سر ربنا الراهن كيبا ليتشا تقرتي ملأتا كتابا سنبقساني فوري قبيتي مشان تدرب جيه ويتدو جرو أمو هركك يواني بلئسي وان صدار بسان الرافة قودا وكان رب ما في درجة علاماتها التباسي فجاسي أمني الرافة يدتو جيه سبحان الله علمان أكانت سوداوان كبانيف نمني وان إرى دبريفي وان أرقم سيسي وان هركسات أرقم مرة دبتشون هن أنجو ها نمن إرابوا بوفتو جتشا فين يوته هرلي إسين اللي ونقافتني بسني كدبتو اللي ونقبتو فكنا أمن اللي كناف جتشا هابيكو dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa kan dhagaa jirtan kunoo akkasi alimni keenya Dr. Abdul Jalil Hassan Al-Arusi akkuma isaan nu ibsanitti mootonni durii hawaasa keenya addaan qoqooduudhaaf addaan bittinneessuudhaaf hamma isaan qoqoodanii addaan babaasuu isaaniif daangaa nutti godhanii daangaa gidduu keenya hin jirre qoqoodanii ummata keenya gargar baasuudhaaf yaan taasisan hunda hin ta'u jedhanii mormuudhaan nuti Al-Arusi jedhamnee waamamna jechuudhaan Dr. Abdul Jalil Al-Arusi jedhamuun beekamanii sagantaa keenya guyyaa har'aa kanarratti seenaa isaanii kanarraa barnoota guddaa argattan jennee abdii guddaa qabna hordoffiin keessan qalbii tokkoon akka nu hordoftan bu'aa bayin ulamoota keenya ulamoonni keenya wanta kan nu haasa'anuuf dhalootni kun bakka inni jiru haala mijataa amma inni keessa jiru kanaadhaan haala mijataan ta'in isaan zamana isaanii haala sun hunda keessa darbanii har'a akkamiin asiin bahan dhaloonni kun hoo haala mijataa kana keessatti sadarkaa isaan dhaqqaban kan ifaajee isaan keessa bu'aa bayi kan mee haala akkamiin irraa hubatu akka barnoota godhatanuuf isaanis nu haasa'u jennee abdii guddaa qabna nu faana ta'a Dr. inshallah dhaggeeffattoonni keenya nu hubatu ergaan isin har'aa asirraa nu dabu dhaloonni kun akka inni irraa fayyadamuuf akka ta'e beekamaadha kanaaf jazaakumullah gara gaafii keenyatti deemna jazaakumullah kiran jalqaba ijoollummaatti mana barnoota mootummaa jalqabee ture zamana gabaabaa baradhee amaariffaan baratan jechuu zamana san achi barachuu turre eegasii wanni waytisanillee barannuuf nammiin gugurdaa keennatu ka biyya sanii hedduu ilmaan ofiitiin waan jedhan waa baratan malee haqa ofiillee argachuu hin danda'ani waa namaallee gochuu hin danda'ani ilmaan keessan barsiisaa waan jedhaniif wanni kun dhugaa jechaaf mana barnootaa kana seennee manni barnoota sun dhiifama mana barnoota qeesiti mana qeesii osoo hin taane ka qaraasu qeesiidha kan mana mootummaa ta'e bakka jirru sanitti magaalaa ta'e sanitti ka barsiisu qeesi barnoonni kennamu awalan yaani waysan wan martuu jalqaba barmoonni akka amma kennamu kanatti hin kennamu
أكم نمني اتبرت كانت سنتين وإنسان يعني دبسوا دمدوا في أك تبرر سنيفي وأنا كسي قروا دب يعني برمون سني دبي كبا قروا وني برموت سنة سنف نمو يو برموت هنقباتين وفي اللي وانقروا نما اللي وانقروا دندو حتى أفانوا مكانا يو بيته وانسي ياداني في وانسي قدشو ياداني اللي قرتي بيكو دنديت أكجروا مثلا عربا نمني توكو لغانا ما توكو يو كبيكو تاتي إسرتي همتو دلقون دندو إسا همتشون دندو إسا مبير تائي إسا مقاتشون دندو فايدا قد أرغني ويسانا كسي تبرتشون أفان سني برتشون ويتكراد ديمنو كان هقا سلوفنتي هقا أسجين اللي فايدا قد أرابوفن وسوكنا كدبا نتاتي وقتي بالآن رابرباتس بؤا قلتي أن حقيقة يوم برموت مالي وان أنجين برموت الرا أفدوبة ديبون قبو المنما بركتو تسرجر همتين وهاتو أكمتين هاتو واني ويسان سبر سيسن واني سان سبر سيسني في واني أتبرتوف أدان تأوقبا كنافو برموت أتنجل قبني إيغس يموتو يو irraa dhaabadhe wanni irraa dhaabadheef abbaa keenya rabbi isaaniif araaramu haga danda'een isaan qarqaara jechatu irraa na dhaabe eegasi turee akkatuma isaanuma wajjin osoo isaaniif osoo isaan qarqaaru akkasuma turee eegasi qaraatii islaamaa kan quraana qarqaaraa gartee jalqabe garuu walitti dhaabee qara'uu hin dandeenye turree eegasi barmootuma kanarraa dhaabadhee eega jedhe wanni barmootatti na deebisetu jira keessattuu barmoota islaamaatti kan deebisetu jira suni maadhinne yoo jedhame hujjaajni zamana san keessatti biyya kana makkaa wayta dhufan wayta achi geegeffamanillee akkitti geegeffaman qaban wayta biyya kana makkarraa galanillee akkitti simatan qaban akka biraatti kabajaman akka biraatti kabajaman wayta geegeffamanillee akka gaariitti gartee geegeffamanii wayta galanis akkasitti namni isaan himatee kabajaman wanni xiinxalle ijoollummaa kiyyaa wajjiin ummanni hujjaajaa sun as dhufanii wayta asirraa galan nama simachuuf isaan dhufu wajjiin dhufu waliin eenyu fa'atu jira ulamaatu jira ulamaani sun biyyuma san osoo jiran ummanni kun jara kana simatan akkuma warra makkarraa fi madiinaarraa deebi'etti kabajaman jarri sun jarri ulamaa kun warri makkaa fi madiinaarraa deebi'an kuni kabajaan isaanii waytu magaalaan san simata malee achi booda bakka ofiitti deebi'an laakiin ulamaani bakkuma sanitti hafan inaaftani natti dhaga'ame wanni jabduun adaa makka deemuu irra hajjii godhuu fi madiinaa deemuu irrallee ilmitu caalaa namni ilmii baratu kabajamaadha nama guddaadha guddina kanatti ga'uu barbaachisa barachuu barbaada kanaafuu as taa'ee da'oo teenne tana teennee qe'ee teenne tana teennee barmoota bakka kanaan ga'uu hin danda'u jedhee ka'ee warra kiyyarraa fagaadhee qaraatii jalqabe achumatti biyya keessatti jalqabdan qaraatii wa achirraa masan baadirraa ka'ee sirka deemee achitti gartee barmoota quraanaa jalqabe alimni sheekni jalqaba quraanarraa qaraatan ni yaadattu yaadadha kam yaadan sheekh muhammad awwal jedhaniini warra wallooti
ور والله ولماني والله ويتأمر أسيت هم سجده بكتكو ونهاك أبدو تبان سنير بك تبان الرابع كنسن بكيت هجرة تبان هجرة أشكيسة شركة تبان جت شركة تبان أمار ولون أمارة ميتي يرو أما كانت ولون أمارة جدين وري ولون لي أوفين أمارة جدا اسمه كودان نيجا يرو سنيسان نيجا أمارة تاي ولمان إسان قدان سيسيفو كان ورن قدانين إسان إنون ورم أمارة ورولو قفامة إثيوبيا أمارة قد شو هذا سبحان الله ها إلمنا ما تيميتي حتى لفل أمارة قد شو برباد مقام أمارة تباسني لا إله إلا الله فمثلا نازريت ما أنتست هذا ما لا إله ها ومني والله قرقدني إساني مرلي توبات ورموتون إسابي كما حق أماتي لين إساني واني بفا مثلا مقالة جتان ديما جتان وانا جتان مكا هدو مماك إسان مماك أفان أمارات مماك قرتي بي ورموت قرتي مماك حق أماتي ولما وردا إساني ديمتي ولا آخر إسا ورموت ديبيا كنافو هجرة بيسنت ور علماني والله بالت اللي بيدأتس بيهدو هجرة باني نمن علمي كو بك ديمتي أكما روبا فيد ور آليبون كن فكينا دي فمن راتاتي زمن منيلك جتشو كن شوفينو أمارسي كن شوفينو بقلي كن شوفينو زمن منيلك الراجب زمن سنة نمن إجرتي قرآن جل كبه شيخ محمد أول يعني ربي ساني فأرارمو ورول لوتي هدو أكغاري تنجالة فتونا برموتا كي كان اللي أرجاني ليه فتونا ديم تنيجا حاملك شيما أري ليه فتونا ديما أفا والبيكون كون اللي جمتشيس ترى أفان أمارة كان اللي رسن اللي برتب جل مرة وام بيكوف أولا مقالة من كان مقالة برا فهم يقصد تكون برمون اللي يكونوا وانجروف أفان أمارة أكان وام بيكو إنسان مو أفان كان أفان أورمور أفان أمارة وام بيكنيف نما أفان سابيكو أرجع مني هم ملكانا هدونا الرقم مدني فتونا قبول لي قرتي ترجعهما أكاسين سانين جل كبه يقصد ترى جل كبه الحمد لله يعني بيا بارزت ديبيتن سركار رابالي ديبيتن قرآن قرأ يعني جري بالت ديبي أما اللي سبحان الله بيبار يكوني هدو بيهدو علماء هدو بيسن ديما بكبرار راكيه شيء مهما يعقوب يعني ورجيدا كاني بيسن قبتني أول فقه الرتجال قبيسان ما شاء الله سان الرت قرأ وجر قبي قرآن بود فقه يعني إيه سان درتوره الحمد لله شيخ غاري توكو عالم بريدة أخلاق لساني طلاب علم جارة لساني ومن اللي مو قسمتي هان كبجة أمي سنبالي نانو مكيسن جرتني شو ديبتني ليه بالي لكن بيصبر وجرا أما اللي ما تبرن جرتني ما تبرن وجرا ده هذا أبافتكو قرت هدونا من وين درسان ويسان قرت ورا في الرافقة تنيفو يرو قوتو كنو فيه قالت يوديم تنكن ما تتجرى مؤديم سكونا كم كرامي لندين تراسا كيسا ميلان ديمنا الله أكبر ماني ستقلتن بكين بر يعني علمي ويسان اكتبرتهم تنكا قد دبر لمن علمي ويسان برت كرت ويتكرت نمني سيكلنا سيديدا سينيفيغا سي واحد غرتي سر دبرتي اوبسيديتو مان اتي ديمتي واري تي ديمت سن توانغا اوف ديمتو اوبسوت سر جرا غيو كدتات مانياتما كرتات مان غيو سونتاني بكتك ايغا قبتيات نفقا جنانين نمني اوفرت سفودا ميكن واي نفقا كان ومن يكوني ربي جزاي ساني عديبو تقرأه قلت قلقلوا يتقلتوا
jaalasii qopheessanii bakka bultu sii qopheessanii Firaafiidha miti maati. uumatak islaamummaa malee laalchi isaaniitii fi laalchi nama ammaa addaan laalchi isaanii namni kun maaliif bayee biyya ofiiti haadha ofii dhiisee maaliif bayee warra ofii dhiisee maaliif biraa bayee biyya ofii maaliif bayee diin kana barachuuf miti jechaafiin akkasitti nafaqaa fuudhanii si kabajanii si bulchanii si obaasanii ganamarraa deemtee ati haa galgalaatitti kitaaba qaraa oolta wayititti isaa tokko nama hojjetan jiraata warra nafaqaa ba'an kanaaf hojiin isaan qarqaarra lafa isaanii qotuu ta'uu mala wanni akkasii jira wanni isaan gargaaranii abadan humma akkanaatu yaadan isaan faayidumowiitu sanirraan eeggatu faayidaan barbaadan ajrii rabbi irraa argachu diina islaam kanarratti barmoota isaa irratti nama qarqaaru islaamummaan tun dhiibbatu isii irra jira islaamummaan tun isiin wanni isiin haftuun ulamaani kun wayita baratu kun kaan barsiise akkasitti islaamummaan tun akka deemtu jecha yaada akkanaatti isaan keessa jira maaliif uumaa irra jiran jarre hin jijjiiramne haalli isaanii haala bareedaan jiran kanaafuu rabbi jazaa isaanii haa deebu wanni isaan ilmiidhaaf ulamaa'aaf tullaab ilmiitiif dalagan waan laakkanii dhaqqabanii miti amma gara sabrootti jirra fiqii qaraa jirtanii meesan booda maatti jira achi booda haqiiqa namni waa hedduu osoo kitaaba qara'anu wanni baysan deemu waan hin taane waan rabbiin malee namni biraa waa namaa godhuu hin dandeenye awliyaa waan jedhan kana muuda maal jedhamu kana yaani waa hedduutu jira kitaaba qaraa'isuu fi ka qara'ulleen bakka kanatti dogoggoratu jira Sheek Huseen dirree Sheek Huseen biyya teessan Baalee keessatti qubattee argamte achuma jirtan bakkuma isaa jirtan bakkuma muudaa kana jirtan waan deemu kana cufa argaa jirtan arguu qofaa miidhaqutu jira isinis dhaqxanii beektanii jalqaba Allahu akbar mee madeesi dhaquu miti sheeksaan kanaaf akka itti faarsinutu jira akka jennutu jira akka itti nama sochoofnutu jira hoosisutu jira waa hedduu kun amma yoo dubbanne waan silaa deemnu ofitti osoo hin geenne gartee yeroo nurraa dhuma الشيخ جنيد جدانيتين عالم قدا نحوي قرايسني بلاغا جداني صرفي جاني لغة عربية كان قلت علماءني بكمر الرا اتديمي ور علمي قدو قبيسان الرابرات بيكنا لا يعني أتيت ويتبرنو نمتكو عالم فقه كيست عالم قدّا علم عالمات الله قصار الله ورد نو أني شجوليد بيرو يتتاو حقيقة من الرابرة شوتو إسان كان إسان شجوليد الرابرة أن إسان برد شيء نكوني لالج إساني أقل نساني تنطلع نساني نمو يتسني يتيمتي أما وزمانك أنا كيست لنا أكسينا مقبابا كتابا قرأ لي وانبري قرأوا قفامتي أكان وان قرأن كان بيكا وان نانجلا أبوه أتي سيدا واحدت غو هندن ديتا أمانة أممت فتنة قبض غاري لا لكن أولياء كان جرديمو بارو يجو هركت أوسيسو وانا كانت سيبر ليس أكرا فرح ليس نانجلا شوفوا يتزمان سنكيست نما بيان بيني بر نما أقولون ديمين نما إسلام ما أكام بيكي جتشا غرتي في السيقلت حقيقتي jechi isaan jedhan suni gorsa guddaanaa tahe haga ammaatu hin jiran isheen suni
ربي سانا تكسو مقا إساني نهم تنيرتم مكان إساني شيخ عبد الرحيم شيخ إسماعيل فاكسراجي جرما شيخ إسماعيل كن اللي أهل مقدر كتابك آية سترة شيخ عبد الرحيم كن ويتشجريد برجلا نما هدو علماء وردت إسان الرابرة فقه إسان نحو نما بلا رابرة نما فقه إسان رابرة لكن برسيسه برچو أسونتاني تنتر لا إسان قبن كان لالش إسان لالن كان قرص المنامات إسان دبرسن كان حقيقة باين عجب إيقاتي أصرفني واحد دوبرني أقر أكبت نملكوني بيسان كيست سو بيسان ديمين هون كوني وارنتاني جيتش أكمت نمن أكسي أسو نمايتو أنجر جارن دران أني بيتنا بينتاني تدلت لمنه سلا قول موتي تدلت لجرجار سلا قول موتي يعني سلا نما موتي توتو أمتنا ما نكون إلى كيسة تدلت فهم أما نمن سن حقيقتي نمن أكسي سن أسو أما درجان وجين لكنا برموت نبرن لكنا كبرة تنتاتي هجم بيا فقرتي وأقولك كغرسي سانين هو وسو برموت بي أنبادي مني درجة من وجين لكنا كجان تاتي سلا هجم ما تموت أمة خدمت تجرا ربي جزاء سانه عذابه ربي فياس سانه هكنو نما إساني ربي واحد دميسو أشمت أسوشي جنيت درت الرو ويسان أصلفاني بمكة كان في مدينة رفوه هم براتك كبراتك قرتانين ما قمتشي ساك مريف جرقبت جريسان نمن أصلفي أسيت مكة تاعي مدينة تاعي وقرأوا جرقبان جتشا لقينا أبونو معرف بيسان ديم وانتو الأوغمائن قركان مكة قركان أتشور أيني أكل من ما براتو تبرني biyya keenyatti deebinee yoo biyya keenya fayyannee hoo jennee nama hedduu taanee mari'annee karaa seen namni san dura deemee baratee darajaa dhaqqabee isinirraa fakkeenya godhatanii jettan jira yeroo sanitti hin jiranii haa biyyattillee gariin isaanii deebi'anii kan deebi'intillee maqaan isaanii dhagahamee ibalu ka jedhamanintu jira ummata sanii biyya keessa teennee dhageennee aboo maaltu nu dhooggaa akkuma jarri deeman sanitti yoo deemne bakka jarri gaansa yoo geenne hagawmitti asuma keessa deemne kadhataa cinqamaa rakkataa harama rabbii san dhayne achitti yoo baranne jenne karaa seenne mee baratti kaatanii fi hariyyoota isin yeroo san waliin kaatan akkaataatti deemsaa san menu yaadachiisa akka hijiraa nabichaatti alayhi salaatu wassalaam kuma 100 fi kuma 100 fi 81 achirraa kaane 82 المهم kuma 183 as geenne 83 biyya kana dhuf ka achi kaane as dhufne karaa akkitti dhufne silaa sani madhiisi ولما قالت لي الرجال وقاش انت ما ولي أكاسي فالحمد لله كان أكما تاني يلقبا في الفنين افتمو أكمين دين تموان كان لك أكاسي من في الفنين ما نقول كرا في الفنين وسنقورين بيرا كان كرا أما سيركا كجنو كرا دي داتين بالي ميلان ديم تاني ميلان ديم شانت اللي وانو فتن شوف باتني كتاب قرتك غورة تجرا إسا في سداجا في وانا كسي قبنيت ما باني قرتك رادم ديمنا بولا بكتك بولا بك كسمت سو ديمنو كانه دردار افنه دردار مقاله حرب كرا كان شوف ميلوان ديمتن كان ميلوان ديمنا akkasitti kaanee haga jijjigaar geenne miilumaan
kaane waan karaa kanatti nurratti argabe waan kanarratti nurratti deebisame jijjigaa gaafa geenne otobisarra magaalaa hararirraa haga dirdawarraa haga magaalaa hararitti otobisa yaabbanne magaalaa hararirraa haga jijjigaatti illee otobisa wayita achitti buunu nama wayitu jira nama diida'a namni karaa san deemu isarra goree inni bulchee inni karaa kaaya akkamitti deemanii isatti karaa irra nama kaaya دلالة زمانها نجدة مو دلالة مش سبحان الله نما تلتو دركو نما بيوفيتي في الدو نما إرمان بيوفيتي في الدو مقالة سنقبت وتكا ونفرته لي وتكا ونفرته جل سكاي سميسي كرار سكاي ملئ الله أكبر إيسا سن نمو ويترفو إيسا قافتا أتشي كان وتبس الراويتبونو نهير الدابة نارجيتوكو بساسة وفي مقاس لهم ماهمتها ما البرباد دنون جد أفان رمض بتا أفان رمض لا إله إبلون بربانا كوتا أنا تسنجس ينون ده إيه سنو في دبيته هو استمعنا جس لا حول ولا قوة إلا بالله سولي ما البربادا هكذا منوف زمان سني نمن ركالي نما بيابو يعني إنه يوم يعني بيادم وإنتو قرتي ذني نما فورا كيستو أتي أمانتينا تقبضو في قرتي من قرتي قبو براتي ديمتي وابرتي إجي سبانا ما يتشاف سروقا أكسين برنوتا فو بربادو في ديمتن اللين بيكن كان مافزن كتابة بانين ديمنو كتاب أركا قبضن كتاب بومبي دا بومبي أركا قبضن يا جايب كتاب بانين ديمنا ومن كنا قرتي بدو تجراني جتشافين بوليستابا إني سمتي بوليستابا جيبوتي تمو كورا حرر جيجا جيجا نوغيس نو جيجا نوغيس نميتشنجر كبول استابان جرو بوليستابا نوغيس سابين أفتشاترا نونجي يرسل نمغام ترتان نمجا أفتشا نونجي ديبين نمجلوت فيدي نمجلوت فيدي طبعا لبرا لبتي أفان أمارا هم بين يتشان بيكون إيه نما أفان أمارا بيكون جان كيسانا قف فإذا أفان بيكو إراتو برتيكنا مالي في الدجال أفان أمارا دبتا أفان أمارا لما نامت تحج بي أكنا رغرتي كاني ديماني بدو هداني غرتي ها غافتو في جري بلتي كاتش غافتو غامي غرام ديم مالي في ديمتن مال بربادن سننجر نونجر سما برو لغا ايه نونجر ايه أكنا سننجر نونجر جناني تبالا ريتبه كبيري أرغي اتيمي كاجره نوكا ديمنو وبوليان كيرنتو بيساني درجة داف جكنا فن دهني مقالة درلا دفن ما هرب غافت دارون جا هردو غافت ل ما جيجا بواتي غافت دارون جا رجال سنبربادو في ديمو تجرا نما كان نموذج كران أرجعتنين إبانون جراني من إيسا نت مدرس من إيسا تنمدرس سنت مدرس جتة بكرة في الدتي مكاجره جناني أكنا جناني أكنا جاني namichi amma nutti duurate kun kabarostaabiyaa aboo haqiiqaa jirtu akkanatti himaa ummata keenna asii gadi gammoojjiidha hin ta'abdanii hin rakkatanii bakka akkanaa booranaa fi maali ka jedhan dhaquu yoo barbaadan booranaa teessisanii mitan biyyuma sumaalee kana gara ga'aanu kana wanni magaalaa boorana jedhantu jira achi faayoo ka deemu barbaadan taate makiinaa isiniif qopheessina akka isin hin ta'abnee jedhe jennaani nama afaan amaaraatti seenan aboo afaan magaalaa ati maqaa dhoytan maqaa isiitu takkaa wa dhageennee hin beenu tama keessa jiru tana dhageennee hin beenuun asiin dura of dura miidhamuuf ammaa miidhama keessa jirra nu duraaniin
marqa nyaanna dhadhaa itti nu buusanii nyaanna aan irratti dhooyinee nyaanna amma eegaa biyyateen baanee biyya harar kana keessa hedduu rakkoo nurra dabre namicha kan illee gartee keessaan tuquuf waan jedhee dhageettee jedhan azmaanii isaanii gaaxabaan ባል ራውይተበቱ ሀገራችን ባሌ ሀገረ ገነቱ የፊቱ ሲበላ የኋላው ሲያሸቱ አካና ቢያከና ምን ትላለህ ጀ ማን ጀተቦጀ አፋሪ ሰልፈቴ አይዋ አፎጀ ተነም ነበር አፋሪ ሳይግዱ በተደም خلاص ሀገራችን ባሌ ሀገረ ገነቱ የፊቱ ሲበላ የኋላው ሲያሸቱ ቢሰን ራዱ ሆነ በሉ ገሞጂ ደብና بلو سداچو جي بكجر ديمن كيس عجيب سيغره اكاسي تربي راكوس غوتان غبا اكما نمد كي نغري ريسا افان جيب لا افان ما نما بلي سجيب ابدا اچي نوغيس يو اچي نو نمچ مننجو انجيرو هاتي منا غبا غرغرات فودي بير نوغيس نمچ بودو هذا مناور ومن يكون سبر بادني وركب جماعة فوتي منت النقلته هجن ديبوتا جت جبا في تلت سبحان الله ما نو في بدني كهاني تاجرني برادين ليه ديمان كسي نمشي في جزاه الله خير ربي جزاه سعديبو وجرات اللي ربون جرا مالت بيه مقاسا يا ذات والله يا ذا سر ايمان لما حقيقه اي والله لما سرا مكان ساله دغتم ترى كيس دغني وهغمت يا دما وهغمت نمر دبرا وكذا المهم دغس الحمد لله نمت دبين اكدوري ميت كنا سوف الراديو ابدا ايمان دي ونتي هاته وجنه نديبنو جنه ايه رأسن تدني جبتن يتوانا تعبزني جبتن بكيتن راكاتن بكدا اكو مسجدتن مرقا كيس دال سيبو عندني تجيب سامو مو براته ايوه امل مو ديبن جنان ايه خدد انتات ربي سني هارافسو اكلتا جه كرانو بوسه وفي الراتفوفني اما نشانتا كيسن باتني اكزوت يعني جبوتي سين ربي باني دي ربي بنو ربي تفني بيجو في رافقاتي دتي بيا نمني تنبيني أرقت نياته وربي زغرا حبي ونمفتي ميكا كندا أرق أمني سايا برتي ويجروا مسافر ما درسيا جنان وأهدوا دقين قران وأتنه درا دبتي خيسانا لبنان إنه سلانك كنان kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya Dr. Abdul Jalil Hassan Alarusi sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti biyyarraa imalanii lukaan karaa dheeraa deemanii manneen hidhaa keessa tarkaanfatanii rakkoof gadadoo meeqa keessa darbanii hinaaffan isaanitti kaatee alimni kabaja biyya keessattu qabusan isaan hinaafsisee biyya tarkaanfatanii alima ta'uuf beeka ta'uudhaaf galaana qaxxaamuruudhaaf karaa buhanii jiru Jibuutiidhaan bahanii jiru eega Jibuuti seenan booda hoo akkam ta'uu laata imalli isaanii akkaataa ture seenaa ajaa'ibaa kan qalbii hunda keessanii rarraase kan torbee itti deebina inshaAllah ulamoota keenya rabbiin umrii nuu haa dheeressu warroottan sagantaa kana hordofaa jirtan yaada keessan komii keessan hunda gama toora feesbuukii fi waatsaappii keenya gubbaadhaan nuuf qoodaa isiniin jenna sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhihaannee kana fakkaatu ulamoonni keenya bu'aa bayii meeqa keessa qaxxaamuranii miilan deemanii waa argatan nyaatanii yoo dhaban gara isaanii hidhatanii karaarra bulanii diinal islaam baratanii barsiisuuf nuun gahuudhaaf olii gad carraaqqatan rakkoo beeqa keessa darbanii ulamaa'onni keenya guyyaa kaleessaa akkas keessa darban nuti dhaloonni kun hoo ilma islaam barachuudhaaf eessa jirra ofaa ilaallu ofaa gaafannu yaa ulamaa hindumu seenaa keessa maa'ee
dubbatamaa dhaloota meeqaarraa nu ga'e diin bartanii barsiisuu waan seenuuf taatanii jazaa keessa rabbumti hadeebu jannataani akkuma seenu ifaajjanii wallaalummaa irraa nu baaftanii bu'aan keessa mul'atee kinoorra dhalootaanii margee daraaree hamuuftee isaa kulli waan kaleessa facaaftanii yaa rahmaanii onnuudhii sadarkaa isaanii handuu caalaa beekumsaanii warree hin jirre yaa rabbi umrii nuuf dheereyse kan hin jirre jannata kan kennuuf qubachiise ربي خياتي نفتيسي علمائي خيني أبدتي كهباك بابا هاديها جرهيوتي ولا ليها أبد فيه انتهوا نفقدي قدا علمائي ولا ليها أبد فيه انتهوا نفقدي قدا علمائي دكناك ولا لما دراساكي إفادي خيسنونك دكناك ولا لما دراساكي إفادي خيسنونك kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu hamma xumura sagantaa keenyatti wajjin turuu keessaniif jazaakumullahu khairan sagantaawwan kana isiniif qindeessuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa baaneeti sagantaa keenyaa irratti yaada qabdannuuf gumaachuun dagatina raadiyoon daandii haqaa sagalee qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessan hamma dandeettii kennan hamma rabbiin nuuf laaffiseen miidiyaan qabeenya guddaadha hamma rabbiin nuuf laaffiseen miidiyaa keessan ija keessan gurra keessan kana jabeessuudhaaf olii gad fiigaa jirra fiigichi keenya addatti bu'aa takka hin qabu isinis eegin wajjin hin fiigin isinis eegin wajjin hin hirmaatin raadiyoon kun akkamitti guddatti raadiyoo kana guddisuudhaaf isinis shoora keessan bahan ergaa keenya yeroo hundaati namootan raadiyoon kun gurra kiyya ija kiyya jettan hundumtuu hamma rabbiin isinii laaffiseedhaan gargaarsa keessan gumaacha keessan kan beekumsaa kan yaadaa kan mallaqaa hunda gumaachuudhaaf akkam qusanne abdii guddaa qabu gama toora WhatsAppii fi Facebookii raadiyoo daandii haqaaf lakkoofsa WhatsAppii keenya gubbaadhaan ergaa keessan nuuf ergaa jazaakumullahu khairan sagantaawwan guyyaadhaa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaaf gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abdul Khairin wajjin ture hamma sagantaa keenyatti aanutti deebinee wal arginutti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربي يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبان جبنا قموه سكبا قوة في قدرة لقموه سكبا نور الدبني نور كاسوان